Dhalataan Itoophiyaa lammummaa Ameerikaa qabu Abiraam Takiluu Lammaa jedhamu odeeffannoo kiyyana duraa baasee biyya isaatti na basaasee jechuun Ameerikaan himatte. Kibbana miidiyaaleen addunyaa hedduun wal harkaa fuudhanii dhimma Abiraam Takiluu Lammaa gabaasaa jiru. Namni kun dhalataa Itoophiyaa lammummaa Ameerikaa qabu yeroo hidhame kanallee achuma jirudha. Abiraam Takiluu Lammaa biiroo dhimmoota alaa Ameerikaa fi biiroo haqaa Ameerikaa keessaa hojjetaa ture. Dhibbana ammoo Ameerikaan odeeffannoo icciitii cimaa mootummaa Itoophiyaaf dabarsee kenne jechuun yakka sadiin himattee qabdee hiite. Himata sadii keessaa lama murtee du'aatii hanga umurii dheeraa kan hanga umurii guutuutti kan nama adabsiisu ta'uunis eerameera. Ragaa obbo Abiraam mootummaa Itoophiyaaf kennan jedhaman sochii hidhattoota Itoophiyaa keessaa akka qabu himatichaa irratti eerameera. Bakka bu'aa basaasaa Itoophiyaa waliin eessaa fi akkamitti wal argan kan jedhuuf ragaa akka qabutti himatti. Ameerikaan gabaasichi akka eeretti erga ragaa icciitii koppii godhate yookaan galagalchatee maallaqa herrega isaa irraa yeroo adda addaa galu isaa ragaa qabaa jedha abbaan alangaa. Biiroon haqaa Ameerikaa akka jedhetti shakkamaan kun odeeffannoo humna ittisaa Ameerikaa gara biyya biraatti dabarsuuf shira xaxuu isaa wal qabatee yakka cimaan shakkamuun himanii irratti akka banameefse. Akka gabaasa Rooyitersitti shakkamaan kun muddee 2022 hanga hagayya 2023tti gabaasa nageenyaa biyyattii irraa odeeffannoo icciitii ta'an waraabeera jedha. Abbootiin seeraa dhimma kana hordofaa jiran kunneen himata kanaan kallattiin maqaa Itoophiyaa kaasuu baatanis namni dhuunfaan kun biyya dhalootaa isaa, lammummaa isaa duraaniif biyya maatii isaaf odeeffannoo kana dabarsee kenne jechuun ibsan. Itti dabaluunis shakkamaa kana lammii Ameerikaa dhalataa Itoophiyaa jechuun dubbatan. Shakkamaan kun yakka basaasummaa ittiin shakkame kana raawwachuun isaa seeraan kan mirkanaa'u yoo ta'e hidhaa umurii guutuutii hanga adabbii du'aa itti murtaa'uu akka danda'us dubbataniiru. Dhimma kana irratti mootummaan Itoophiyaa waan dubbate hin qabu. Ameerikaa fi Itoophiyaan dhimma waraana Tigraay keessa jiru irratti yaadaan bakka itti wal dura dhaabbataa turan qabu. Dhimma Itoophiyaan akka waan Ameerikaan TPLF baasaa turteetti himataa turteetti. Gama isheen biyya addunyaa irratti qabeenyaan hangafa taate Ameerikaan hariiroo Itoophiyaan Eertiraa waliin uumteetti waan gammadde hin fakkaatu. Kunis pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqi yakkaawwan sarbama mirga namoomaaf dhiittaa mirga dimokiraasiin qoqqobbiin adda addaa nama irra jiru ture. Haalli Itoophiyaan biyya Ameerikaan dhannaa hin qabne waliin kana dura hariiroo tolfatte waan gammachiise hin qabu. Yeroo mara dantaa ofii xiqqifachuuf duuba kan hin jenne Ameerikaan gaanfi Afrikaa yoo Itoophiyaa fi Eertiraan walii galan fedhii ishee ala baatii sodaa jedhu itti uumeera jedhu xiinxaltooti. Ta'us garuu hariiroon Eertiraa fi Itoophiyaa hanga yaadame daandii dheeraas waan deeme hin fakkaatu. Dhiyeenya erga dhiibbaa Ameerikaatiin Itoophiyaan TPLF waliin gara nagaa buusuutti deebiteen booda ammoo haalli duraan Eertiraadhaa fi Itoophiyaa waliin turte galagaleera. Inumaa boodana ammoo yaadaan wal dhabuu akka hin oolle kan himamu Eertiraan faannoo leenjistee akka bobbaasaa jirtu kanneen dubbatan illee turan. Tarii haalli basaasaa Itoophiyaa amma Ameerikaatti qabamuun isaa himamu kun dhimmoota kanneen dabalatee kan waliinis kan wal qabatu ta'uu malaan shakkii keenya.